Akkam jirtu Part 2 Physics Grade 11 Chapter 2 Exercise 2.6 up to 2.11 wajjin hojjenna. Egaa miidiyaa kanaaf haaraa yoo taatan subscribe and like gochuu hin dagatinaa. Haa eegallu. Vector A as magnitude of 30 units and the point is in the positive y direction. Vector A 30 unity qaba. Okay, and the point is in the positive y direction means asii olee gara positive y direction it. Okay, positive y direction asii ol deema jechuudha. Kun y direction idha. When vector B is added to vector A, kana jechuun vector A jira. Okay, plus vector B. Vector B kan jedhamu gaafa itti da'amu jira. The resultant vector A plus B point is in the negative y direction. Resultantiin keenya which means A plus B ni gara negative y direction itti asii gad deemaa jira. Gara negative y direction itti asii gad deema. So and with magnitude of 10 units A plus B keenya 10 in the downward which means negative 10 ta'a jechuudha. Negative 10 in the downward. Find the magnitude and direction of B. Magnitude fi direction of B akka barbaannuuf nu gaafate. Kun salphaadha. Vector A ni gara y axis 30 degree, I mean 30 unity dha. Akkasuma vector kana gubbaatti vector B kan jedhamu immoo gaafa itti da'amu, vector B gaafa itti da'amu magnitude keenya maal ta'e direction isaa as tokko asii gad ta'e. Tokko asii gad ta'e maaltu direction keenya negative 10 ta'e jechuudha. So we are asked to find the what? The direction as well as magnitude of vector B. Simple. Ilaallu. So vector A jira plus vector B is equal to 10 units. Kun negative 10 dha. Okay. Direction isaa asii gadi waan ta'eef gara negative y axis asii gadi waan deemuuf direction isaa negative ta'a. Okay. So 30 degree 30 units plus B is equal to negative 10. Okay. Maal ta'a kuni? B is equal to minus 10 minus 30 degree ta'a. 30 unit ta'a jechuudha. So B is equal to minus 40 downward ta'a jechuudha. Minus kun maal ibsiti? Downward ta'uu isaa ibsiti jechuudha. Kana jechuun B'n keenya asii gadi negative 40 downward ta'a jechuudha. Okay, simple. 2.7 A car travels 20 km due to north. Asii olee which means north jedha kuni asii ol gara northitti 20 km deemee jira. 20 km. Okay, and 25 km in direction of 60 degree west of north. West of north jechuun kana ibsuudhaan dura y direction haa ilaallume. Fakkeenyaaf x axis gubbaatti kuni northiidha, kun immoo eastidha, kun southidha, kun immoo westidha. Fakkeenyaaf kun eastidha, kun immoo northidha miti. Fakkeenyaaf north east jechuun asii kaasee amma asii kan jiru. Asii kaasee amma asii kan jiru north east jedhama. Iddoon kun jechuudha. Angiliin kun iddoon kun north east jedhama. Okay. Garuu asii kaasee amma asii kan jiru kuni x'dha, kun y'dha, kun immoo east north ta'a jechuudha. Kun east north ta'a. East north. Okay. Angiliin kun east north ta'a. Akkasuma kun westidha, kun immoo northidha. Deemsi asii kaasee amma asii jiru karaa kanaan north west gaafa ta'u karaa kana immoo west
north ta'a jechuudha. So west north jechuun karaa kana ta'a jechuudha. Okay, haala kanaan haa hubannu. So gaaffii keenyatti adeemnu. So kaariin keenya due to north 20 kilometer deeme 20 kilometer due to north and 25 kilometer in direction of 60 degree west of north jechuun asirraan kuni northiidha, kun immoo westiidha. Okay, kun immoo eastiidha. Okay, akkuma dura isinitti hime west of north jechuun inni kun north of westiidha. Okay, inni kun immoo west of north ta'a jechuudha. Angaliin kun west of north ta'a jechuudha. So kiiloomeetira inni deeme 25 gara west of north deeme. Iddoon kun 25 ta'a jechuudha. So we are asked to find, use graphical and algebraic methods to find the magnitudes and direction of a single vector that gives the net effect of the car trip. Gabaabaatti net effect isaanii directionidhaa fi hamma isaanii barbaadaman jedhee iddoo kanatti hojjechuu waan ulfaatuuf black table gubbaatti hojjennee adeemnu. Black table gubbaatti hojjennee adeemnu. Kaariin keenya gara norziitti asii ol gara norziitti gara y axisiitti 20 kilometer deeme. Akkasuma kaariin kuni west of norziitti gara west of norziitti 60 degree west of north 25 kilometer deeme. So component isa gaafa baasnu component isa kana A jennu kana immoo B jennu. So component isaanii haa baasnu. Aadhaaf AX jechuun AY X in 0 ta'a because karaa kanaan deemsi waan hin jirreef jechuudha. X in 0 ta'a. Asii ol garuu AY keenya 20 kilomeetiridha. 20 kilometer. Okay. Akkasuma BX and BY jira because componentiin kuni iddoo kanatti digirii waan uumaniif kuni BY dha, kun immoo BX dha. Okay. 60 degreedhaaf opposite angiliin BX dha. 60 degreedhaaf adjacent angiliin BY dha. Which means sin theta is equal to opposite over hypotenuse. Sin theta is equal to BX over hypotenuse in 25 dha. 25. Okay, so BX is equal to 25 sine of 60 degree. Garuu gara negative x axis deemaa waan jiruuf gara negative x axis deemaa waan jiruuf negative 25 ta'a jechuudha. Akkuma kana BY keenya immoo BY is equal to 25 times cos 60 ta'a jechuudha. Kan inni positiiva ta'ee fi asii ol gara positive y waan deemuuf positive 25 ta'a. Simple. Kana balleessinu yeroo baay'ee y axis gubbaa kan jiru yeroo hundumaa sin theta ta'u, akkasumallee x axis gubbaa kan jiru yeroo hundumaa cos theta ta'u. Inni kan ta'u angilii irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Akkasumas direction irratti hundaa'uudhaan BX fi BY adda baasna. So BX keenya maal ta'a amma negative 25 times sin 60 degree. Akkasuma BY 25 times cos 60 degree ta'a jechuudha. Okay, so kana hojjennu sin BX is equal to
negative 21.65 ta'a. Akkasuma by'n 12.5 ta'a. Okay, so component isaanii hojjenna. So RSK hojjenna. R of X, R of X and R of Y hojjennu componentii walitti daana AX plus BY is equal to negative 21.65. AY plus BY is equal to 20 plus 12.5, which means 32.5. Okay, gonna abalace, okay, so now here Rx and Ry minus 21.65, 32.5 ta'a. So amma komponentii keenya arganneerraayu. Kana jechuun resultantii komponentii keenya arganneerra. Amma immoo the overall resultantii haa barbaannu. Okay, the overall resultantii haa barbaannu. Fakkii isaa draw gochuudhaan overall resultantii arganna. Okay, gara x axisiitti negative 21.65 ta'e gara x axis negative x axisiitti, akkasuma gara y axisiitti, which means ry keenya asii ol, okay, sorry, ry keenya 25, I mean 32 ta'a jechuudha. 32.5 ta'a jechuudha. So resultantiin keenya iddoo kana ta'a jechuudha. Iddoon kun resultantii ta'a jechuudha. Pythagoras theoremidha, which means c square is equal to a square plus b square. Okay, c square is equal to 32.5 square plus negative 21.65 whole square. Okay, now c is equal to radical of kana gaafa hojjennu maal ta'a? C around 39 ta'a. Okay, 39 0 something ta'a. Maaltu overall resultantiin keenya, the overall resultant is around 39 something ta'a. So to find the direction of the resultant maal goona? Asumarraa ka'anii direction isaa murteessuun hin danda'ama. Karaa x axis maal ta'ee gara west deemeera. Okay, gara northiitti 32.5 gara northiitti as ol deemeera. So direction keenya maal ta'a? West north ta'a jechuudha. West of north ta'a. So asirra dhaabbachuudhaan teettaa keenya haa argannu. Iddoon kun maal ta'a? Baay'ee dhiifama gidduutti na jalaa badee, baay'ee dhiifama sin gaafadha. Kuni negative 21.65, kun immoo 32dha. Okay, teettaa kana haa barbaannu. Teettaa is tan inverse of okay, Rx over Ry, tan inverse 21.65 over 32.5 is equal to tan inverse of 0.665 dha. Approximately is equal to 33.7 degree ta'a jechuudha. 33.7
digrii ta'a jechuudha. So hammi isaa 39 dha. 39 0.2 and direction isaa immoo 33.7 west of north ta'a jechuudha. West of north ta'a jechuudha. So haala kanaan hubadhaa. 2.8 immoo the vector sum p plus q is unit vector along the positive x-axis. Kana jechuun p plus q keenya unit vector along the positive x-axis means, okay, garuu kun unit vector along the x-axis dha. Garuu kun immoo unit vector along the y-axis dha. Unit vector along the x-axis means I ta'a. I dha. Okay. Unit vector along the y-axis jechuun immoo G ta'a. Okay. Don't forget this. So P plus Q is unit vector along the positive x-axis means P plus Q is equal to I ta'a jechuudha. Kana jechuun y-axis kan jiru which means G keenya 0 ta'a jechuudha. Okay. So if P is I minus J, I minus J yoo ta'e maaltu P keenya find Q. So haa ilaallu. P keenya P is I minus J. Kuni P dha. P plus Q I minus J plus Q barbaadna waan ta'eef Q is equal to I. Okay. Now simple. I minus J plus Q is equal to I. Iddoo kanatti hojjennu. Simple. I minus J plus Q is equal to I. Q is equal to I minus of minus I minus J. Okay. Q is equal to I minus I plus J ta'a jechuudha. Complexity Q is equal to J ta'a jechuudha. Q is equal to Q xi plus Q yj ture. Okay. Amma Q xi keenya 0 ta'a jechuudha. Garuu Q yj keenya immoo jedhuma ta'a jechuudha. Iddoo kanatti seeraan isinii barreessa. Q is equal to Q I J is equal to 0 and Q I X jedha kuni Q J Y immoo J ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? J ta'a jechuudha. Which means along the Y axis ta'a jechuudha. Along the Y axis. Question number 2.9. If a vector 0.4i plus G is unit vector, then what is the value of P? Yaa kun salphaadha. Maal jedha 0.4i plus Bj is unit vector, which means magnitude keenya 1 ta'a jechuudha. Kana jechuun under radical of 0.4 the whole square plus b square is equal to 1 ta'a jechuudha. Unit vectoriin definition isaa maal ta'a? 0.4 square plus b square is equal to 1. That is the definition of the unit vector. So what is the value of b? We ask to find the value of b, which is simple. So maal goona? Gama lamaan both side square goona. Gaaf kana maal ta'a? 0.4 the whole square plus b square is equal to 1 ta'a jechuudha. Okay. 0.160 plus b square is equal to 1. So b square is equal to 1 minus 0.16. Okay. So b is
is equal to under radical of what? 0.84. Okay, so B is equal to plus or minus 0.9165 ta'a. Okay, deebiinsaa 0.9165 ta'a jiru. Innaa lafa kanatti wanti qo'achuu qabdanii unit vectoriin must have magnitudes of exactly 1 akka ta'e. 2.10 the dot vector of A and B can be defined alternatively as the magnitude of multiplied by component of B in direction of A. Find the angle between each of the following pairs of the vector. Kun egaa dot product vectoriidha. Fakkeenyaaf vector A dot vector B is equal to cos of magnitude of A and magnitude of B ta'a jechuudha. Now we ask to find the angle, which means cos theta barbaadamu jedhe. So cos theta means simple cos theta means A dot B over magnitude of A dot magnitude of B ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf A gaafa ilaallu 3i minus J A jennu I minus 2J immoo B jennu. So 3 times 1 means 3. Negative 1 times negative 2 plus 2 ta'a jechuudha, which means 5 ta'a jechuudha. Is equal to 5 over, and magnitude of A means under radical of 3 square plus 1 square. Okay, simple. So 9 plus 1 is radical 10. Radical 10 under radical of 1 square plus 2 square minus 2 square, which means 5 ta'a. So A plus times B jechuun maal ta'a? Radical 5 times radical 10, which means radical 50 ta'a jechuudha. Radical 50 over radical 50. Simple. Cos theta of 5 over radical 50 jechuun maal ta'a? Cos theta of 0.707. So theta is cos inverse of 0.707 barbaanna. So simple. So inversing kana maal ta'a? Okay, around 45 degree ta'a jechuudha. B ilaallu. A dot B hojjennu A dot B means 3 times 1, which is 3, negative 2 times negative 2 plus 4, which means 7. Cos theta is equal to 7 over magnitude of A dot magnitude of B. So magnitude of A means, okay, and radical of 3 square plus minus 2 the whole square. Okay, simple. 3 square means 9. 9 plus 4 radical 13 ta'a. And for the B, and radical of 1 square minus 2 square, which means the radical of 5 ta'a jechuudha. So under radical of 5 times under radical of 30, which means 65 ta'a. Okay, radical 65. Kun abadu. Cos theta is equal to 7 over radical of 65. Kan gaafa jettan is around 0.8. So the inverse of
cos 0.8 means around 36 ta'a jechuudha. Siis akkanatti jedha. Question 2.11 given a position vector P jira negative 4i plus 6j. What is the cosine of the angle between vector P and A the x-axis, B the y-axis? Position nu kenneera. Vector P is equal to negative 4i plus 6j. We are asked to find the cosine of the angle between vector P and the x-axis as well as the y-axis. Egaa kun maal jedhama? Direction of the cosine jedhama. Okay, kuni direction of the cosine of the vector jedhama. Step tokkoffaarratti we find the magnitude of the vector P. Magnitude of the vector P is equal to under radical of negative 4 the whole square plus 6 square, which means 52 is around 2 radical 13. Okay, this is the magnitude of vector P. So step 2, direction cosine with the x-axis. Direction cosine with the x-axis. That means cos x is equal to px over magnitude of beta, which means negative 4. Kuni x dha, kun y dha. Negative 4 over 2 radical 13 ta'a. Which means cancel by cancel minus 2 over radical 30. Kuni direction cosine with the x-axis dha. Okay. Akkuma kana direction cosine with y-axis gaafa barbaannu maal ta'a? Cos y is equal to py over beta jechuudha. Cos theta y is equal to py over magnitude of p, which means 60 dha. 6 over under radical of 52 is equal to 6 over 2 radical 13 by 2 3 over radical 13 ta'a jechuudha. So haala kanaan hojjennaa. It's so easy. Egaa viidiyoo dhufuun gaaffilee yuunivarsiitii keessaa ba'an gadi fageenyaan nu hojjennaa. Review questionii kan 3.1 up to amma dhumaatti ni hojjennaa. Egaa miidiyaa keenya kana subscribe, like, share gochuun dagatinaa. Amma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Thank you.